ganama obboroo ammaa subiiti isinitti haasa'u jiru kana isinii dhiisa nama jibbisiifte deemnee saba biraatti deemne osoo naa taate afaan gartee oromoo kana dilliit of keessaa godhuun foormaatii godhuun taate of keessaa haqee afaan saba biraa daawunloodii godhadha gabbuufadha hin ta'u maal haa godhu rabbi namaa kennee if keessaa dilliitii godhuun dandeenya yoo maraattee osa keessaa afaan keen ta'u walii gallee ummata kana maraataa jechuudhaafis eenyummaa maraatummaati miti wallaalummaa jahalii zamana bareentummaa zamana nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessaa ergamu namatti fakkaatti zamana inni ergamu san eelarratti bifarratti gandarratti naannoorratti warra kutuu turte jiran zamana wallaalummaa gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan qananiise akhaa bayna almuhaajiriina wal ansaar rasuuli rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi laqad manna allahu ala almu'miniina jedhe mu'mintoota kanaa miti ummata kanaa miti ummata nabi Muhammad kuntum khayra ummatin nun jedhe ummata nabiyyii qabuu miti jarri kun warri waan kana raawwatu amantiin qabu inni waan kana sheer godhee laayik godhee mana isaarra fidee waan kana godhus oromoomis miti amantiin leen qabu namummaan leen qabu waraabessa miila lama kan jabala keessa jiraatu jiran gaddummaa akka nama bu'u sababa ababaa fi waa achitti argattu feemasii ta'uudhaan namni jaarraa kana waan hin taane raawwachuu jira qaama saalaa dhiira akkasaa fidee yeroo akkas godhu eessa jirtan jiran yoo akkam namni kun bar obboleessa kee obboleettii ta'e adeera kee isuma kee ta'uu baate namaa bar Itoophiyaanoodhaa bar Oromoodhaa bar ilma namaatii bar jiran dhiira akka ta'eetiiti dhiiraaf dhiirti gartee hin boochu waan jabu malee dhiirti lubbuu isii ajjeesuu turre caala lubbuu keessaa baasu gaafa muka jalaan taa'aa qaama sagaraan namarraa baatu muka namatti ol dhiiban amaara akkana nu godhe dhaaba siyaasaa akkana nu godhu jira mana hidhaa kami waraanni addunyaa tokko nama godhu seeraa fi heera ittiin lolu tokko gartee seera lola keessaatii jira seera addunyaa keessa kan kaayame gartee Hitler akkana nama godhe jiran Oromootu obboleessasii dhiiraa fiddee kallattiidhaan akkana godhu jirti waan amaarri dur nurratti dalage arra muuviidhat deebistanii reyaalitii isintu walirra dalagu jira makiinatti hiitanii lafarra shorreessu jirtan amaamaadhaan itti hiitanii haadan qabdanii amaamaa akkana kana itti hiitanii makiina arabaa ta'e ittiin dalagaa dhagaa ittiin gurtan horii sa'aa gaala qoonqoo ittiin gurtan saniin akkana wal godhu jirtan rabbii kiyya hin dandeessa isa miidhameef rabbiin kan miidhameef ni awwaata jedhan sini awwaata akkana nama goote akkuma ati nama dalayde guyyaa qiyaamaa si dalagan jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam wa kama tadinu tudan waanuma ati nama dalayde jahannama keessatti guyyaa qiyaamaa konkolaataa fi lubbuun teessee keessaan baatu akkana si guraarti malaayikaan achi keessatti akkana taatu fannisanii akkana magartee foon fannisoo ilma namaa akkana sharaashartoo akkana goosisan dhiiraa bar qaama saalaa namarraa muru jirtan jiran dhiiga nama dhangalaasu jirtan guyyaa qiyaamaadhaa dhiiga rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan namaa dhisi kan bineensotaatu walirraa kaffalaaf sirraa kaffalam hojii teetuutu godhate isaaf dabaruu deema yoo hojii qabdiitun hojii maal qabaatte cubbuu tan teessirraa fuudhanii isarra kaayyaa kan miidhamte abshiroo salaatan qabdu ibaadaan qabdu ati hamtuu ta'e zinaa ati dalayde cubbuu dalayde fuudhanii isarra tiraanisfar godhan waa milkooyte ati guyyaa san har'a malee ummata kana keessa rabbi subhaanahu wa ta'ala nu kaaye kana ijaan agaruu jira social media live tiktok irratti facebook irratti share godha itti fidaa jee ummatan kana irratti nama akkana godha jee nama sadii nama lama tokko na bira jira jee miskiin wallahi dhiirummaa miti dhiira osoo taate daangaa kan kee kasii komandoo dhayte eeggatta dhiira osoo taate harargee daangaa si eeggatta dhayte habuqqeessan miskiina biyya balleessisan dhiira osoo taate jimmaa fi wallaggaa fi arsii fi eenyu jettaniin walloo teessee daangaayite deemtee silaa jaalmarruma hojii qabsoyta silaa deemtee abiyyee hojii qabsoyta silaa deemtee qeyroo fi qarree hojii qoonqoo tanaaf baate qabsoof maal baateeti qoonqoo beelaa si baase beeltiin ribes dhorkitee baadiyyaa oromiyaa keessaa magaalaa taatus kanaaf taariiba deemtee miidhamaa aramnis tumaa si taphachaa si jira jechuudha nama maadaamiin bulchituutu maadaamtu ajajaa bar baabaa maadaamii saniin bate ijoollee arabaa xixiqqoo dubartii si ajajaa bar gaala keessa oltaa bar jiran gaala tiifachuu namaan qabdu isin tokkoofi miti an
re'eetiifachuu nabiyyoota tiise hoolaas jarri hoolaan sanuu bu'aarra qaba. Hoolaa hin qalatan ni gurgurama. Waliigallee ummata kal hayawaana ta'e hooluma san hin geenye jabala keessa taa'ee timira jala taa'ee yeeyyii bosona keessa fincilaa Allahumma kfiin bimaa shi'ita yaa rabbii hin dandeessa hin argita lookeeshina isaanii nuti hin qabnu yaa rabbii kiyya anta taraa makaanahum yaa rabbii kan koo ni argita maqaa takka ittiin beeka warra akkasii asirra taa'ee haasa'u san fidee gartee jookar jettanis jinnii jettan takkaas argitan eenyu maqaa isaanii hunda sila dhoyna asirra teessi feemasa taate ganda walitti buustee asirra teessi jedhan qaba yattiin teesse kana jala dhayxanii follow gootan jechuudha. Jara namni akkamitti akkas godha ilma namaa akkamitti akkas godha bakka ta'eef buusime rabbiin ilma namaa kan kabajetti godha gogaa namaa akkasitti manii miidhan harree miti waan nyaanne hin miine maal nama godha jedhan miskiina gartee akka keetii dhukkeen fixxee gartee gabayaa gartee jabalaa san keessa deemu kana godhuun waan fokkottu rabbiin biyyarraa isin haa barbadeessu biyyarraa isin baase duraanuu qabrii teessan namni janaazaa isin irratti hin salaatu isin salaatamtan masjida fidamtaniin salaatamtan jireeyyumaa isin nyaata hin duutanii bineensumaa karaarra isin nyaata isinu duuti numa dhufti kan nama ajjeesus hundinuu kan ajjeefames fuula rabbii duratti walitti dhufuuf ta'a yoo akhiraa jaalattus jibbitus qabrii tante harka Oromoo muslimaatiin awwaalamtooti janaazaan teen toltus namni sarara salaatu hin jiru hin salaatamtu akkuma bineensa bosona du'e hedduu du'e akkasuma duutee jiraattatilleen qawwee jettee qabattee qawwee tantein shiftaa hattee takkaa birrii baaftee namarraa waan saamtee fudhattee akkana walgooti biyya namaatitti yaa garbicha garba rabbii ta'uu dhiiftee garba arabaa ofiifuu taatee araba jala jiraattu haqoon qowwuu sittiin kannin bakkuma gaalaa raftu bakkuma hoolaa raftu akkana yeroo nama gootu fokkottu nama jibbisiistan isin Oromoo miti isin Islaamaa miti isin Arsii miti isin Harargee miti isin Walloo miti isin Jimmaa miti waliigallee isin uumama rabbiin kan biraa uume jechuudha uumama afaan keenya dubbatu rabbiin waa hunda raawwata bineensinis numa dubbata isuma santu isin dubbise malee isin saba kanarraa miti nurraa illee miti gartee biyya teenyarraa illee miti achuma keessa argamtan fakkaata malee rabbiin danda'a waan hanqanan jaamne beekaa nama godhu jirtan isini gartee waan gartee qooda isinii malu rabbiin gartee addunyootan nu argisiisu hin argamtan hin argina wallahi rabbiin hin jarjaru inna batsha rabbika la shadid riphisee eega rabbiin isin arga yaa jarana community biyya arabaa jirtan yaa hawaasa muslimaa majlisa taatanis namni kan biyya keessaa bulchaa ajajaan kabiyyaatoo safaaraa jira community jira communityin argitan laayifii bakka waayifaa irraa seenu argitan viidiyoo isaa qabdan suuraa isaa qabdan miidiyaa tokko biyya arabaa irra gallakifamnaan maadaamin nama isii dalagu baabaan nama isii dalagu ni beekan jechuudha. Guyyuma tokko miidiyaa arabaa irra dheexan akkamii haasa'uu dadhabdan miidiyaa biyyatti akkamitti iddoo isaan itti raawwatan kana hin beeytan shiftaa kan hunda wal beeyti akkamitti tokkuma gartee tokkuma irratti waa raawwachuu dadhabdan yeroo hunda haasaa ooluu dadhabne jiran ajandaa kana godhachuu yaatan isin warri sooshaal miidiyaa amma kana laayifii fiddanii maxxansitan kana fiddanii laayifii galchitan ani warra waan san raawwaturra isintu irra gartee na gaddisiisa namni hattu wajjin deemu hattuma hoolaan harree jala olokketti nama dhiitu barata jedhan isinni waan kan raawwachuu teeysanii deeggartoota tifoozoo ayizoo jettii mana maadaamii teeyse biyya faranjii taa'e yes go ahead jaldeessa biyya faranjiitii fi jaldeessa gartee jaldeeyti mana maadaamii teesstan Awurooppaa taa'ee waan kana yeroo deeggaru namni jaldeessa biyya dura kuttee keessa jiraata duuba jirta maal jirtaati wallaalaa kanarra ka ababaa fi leenca itti kan nus hedduu siikoo bandoo Harargee afran qalloo jimmitti jimmaa intala abbaa jifaar jedha maali ati eenyu si jedha
jimmas dhalachuu keetu si quba qabdi ulamaa itamtu si beeka maatii ta'e qofa yoo taate malee maatii irraan beekamne farraa dhuftaa'u eenyu si beeka safara keetiif ganda kee diqaalaa ta'uu fi abbaa qabaachuu asirraa waan dhiyaatu tana maaltu beeka jedhan afaan oromoo haasofte isin nafxanyaadha moo fannoodha maaliif beektan kutaa oromiyaa kana keessa meeqaa dhalate afaan namni ni barata ka afaan haasawu hundi keessanuma tabochu isin lubbu namara tajaarsi gallakkisee gartee bo'eefa akkaawuntii maxxansan kan deemee kafareefa akkaawuntii itti barbaaddan kanaaf dhaabbatan malee ummata lubbuu miidhamu jiru kan tajaarsi gallakkise haadhaaf abbaa keenya meeqaa wal gallakkise bo'ochi dhufte